waan kabajaan qabne jechuudha xurumbaa birrii fudhattee hudduu harree seenta laal birrii fudhattee hudduu harree seenta naan jette gabbaatee dhifama na haa gaafattu akkamitti hudduu harree seenta naan jette intalti waan ati nadhoo taateef siin jedhe ka waan ati nadhoo taateef siin jedhe ka saree bar halkan guutuu osoo akkana warwaatu bulaa bar jaarsa namaa ta'e warabbil kabaa kilmaa takka jalaan dubbadhu akka guyyaa sanirraayyuu laaluu qabda akka ansi tuffadhe guyyama sanirraayyuu akka ansi tuffadhe laaluu qabda bar haganni wallahi harkaan qabadhee makiinaa keessa taa'aa ganni jedhu warabbil kabaa rabbiin ummaatu yennan galchin kilmaa takka jalaan dubbadhu kilmaa takka beerinatti dhaluu geettee jirtii rakkadhee waliin haganaan jedhu deemi tabiraa fuudhi kaa jedheen nama wayii jechuudha tama asirraa nu beennu manatti kireessee isiisan fayyadamaa jiran naan jedhe isiisan bira dhaqaa deebi'a. Namuma asirraa nu beennu maqaa dha'ee gabbaasu miskiintitti garuu maaliif godhu maqaa balleessa. Namuma asirraa nu beennu manatti kireessee isii bira dhaqaa deebi'a naan jedhe. Badee takka takka isii bira dhaqaa deebi'a. Hagumaati kana jettu osoo baalagee ta'e akkasitti na beektaa bar osoo nama baalagee ta'e nama durriyyee ta'ee jedhee akkasitti na beektaa bar. Akkasitti na beekta sila. Mee deemiti jechuma takka fidi jechuma takka ansiin jedhe deemii fidi mee ganaa gassii baasuu ta'a tagaafa makiinaa keessaa tagaafa makiinaa kan kee diimaa keessaa gassii baasuu ta'a ganaa tagaafa makiinaa kan kee diimaa keessaa laa tagaafa makiinaa keessa diimaa keessaa jechuudha gadi sii baasuudha ta'a bada furri ifama naa gaafa turan jedha sa dhuggi maataa birrii 500 fudhattee hudduu harree seenta laa birrattii 500 fudhadhuuti hudduu harree keessa gal irra sii dabalala. Hudduu harree seen naan jette reeta ammas hudduu harree seen birrii 500 fudhadhu ammas hudduu harree gadi yoo ka lubbuu nama baaftu taate go ahead yoo akka jette san maatii isii manaa waliin gubsisa jettu san yoo taate deem dheengadda barboonaa baalee ajjeesu malee maatii isaa natti himtan malee an ajjeesu malee gurbicha san abbaa isaa ajjeesisiisu malee maatii isaa bakka jiru na himtu malee eessa qoyi natti himi birrii nyaachiseera nama qabsiisee jira namatu sitti himanaan jedhe bakka inni galu safara inni galu abbaa isaa ajjeesisiisa natti himi deema warri maqaa namaa jala kana barreessan maqaa namaa barreessin jala kanatti haa waliin jiraattu haa shaqqalattu irraa barreessin jala kanatti maqaa namaa jettee hafayaa turte bar ajjeesudha hin ajjeesisiisa ajjeesisiisu malee mucaa kana laa natti himtu malee eessa akka inni jiraatu eessa akka inni galu natti himtu malee gurbaa boonaa balee abboleessa kiyyaan hin beeku bakka inni galu safara maatii isaa hin beeku narraa godhan hin beeku eessuma akka inni galu hin beeku mubaarakiin illee gaafadheera mee mubaarak jecha kana nan gaafanne haa jedhu inni dhufe mee mubaaraki boonaa balee eessa gala maatii isaa haadhaaf abbaan isaa eessa jedhee inni nan gaafanne haa jedhu hay asii naqa namaa fuudhaa kaa asii maatii namaatti dhaadattu minaa innatti ni qatnu gimaataam. Abbaan kiyya anaan alatti jechuudha dhiira jahaa fi durba jaha dhalchee jira. Tokko keessaa yoo lubbuun duute kaawwaleen ammoo jechuudha hudduu tanteetti bishaan si naqa. Tokko yoo ati waa goote jechuudha kaawwaleen hudduu keetitti bishaan si naqa. San akkasitti beekaa waan gootu hunda itti deemi laal. Laga gamaaf gamanaa miti qeen kan keetiif kiyya gamaaf gamana isaa. Nuti gamaa fi gamaaf gamanatti gumaa wal nyaannee boolloo walitti qonna wushaa. Hin beektu ati. Iya fadho zari abbaa kiyyaan hin beektaa deemiti. Ani mammannuun goleen sooti miti jettee miti. Anis ammoo jechuudha abbaa kiyya asirra maqaa kaasu hin fedhu intala isaatii miti. Yoo ati waan takka gootee cadhifte laal asirraa biyya si galee likkii si galcha. Asirraa biyya si galee likkii si galcha keessa hin beektu keessa nama. Hin beektu keessa nama habiibi keessa namaa hin beektu. Dura dursoosa waan takkatti hin seeni waanti si himu zariin isii eessa fageetti jedhi gaafadhu warra eenyu fa'aa. Argite eenyuun fayyadi gaafadhu. Garamii dubbiin garamii jedhiiti gaafadhu. Akkasii iyyaafadhu laal gadi siisiiti keessa iyyaafadhu. Osoo waan takkatti hin seenin gadi buusii keessa iyyaafadhu. Achi booda waan barbaadde ciqiqqitaama. Waan ofii bar dubbii irra jirraa gammaa jaarolee waliin taa'u jirraa bar lubbuu. Barwaan fi dubbii irra jirra. Dhiifama na haa gaafattu jedhan jenna. Kamaali dhiifamni isa gaafadhu. Gabbaatee bar dubbii irra jirra. Harkaan lafa qabdee dhiifama na gaafattu. Dhiifamni kamaali sa'aatii asrii irraa hagammaa dubbii irra jirra bar.
Sa'aatii asrii irraa haga ammaa jaarroleen dubbii irra jirraa bara. Maali amma achi bilbilanii natti himanii bakka No waan sitti mannu an amma maal siin jenna Abba anaaf Abdallah. Koi illu koi Namaddu isaa afur ka dubbii laalta. Namaddu moo birrii hatame. Nadii isaa kanas bakka. Namaddu kuma 500 isaa afur ka teettanii. Hai. Abo. Ani bakka yoo namni narraa dubbatu hin jiraanne ani dubbatachuu hin danda'u jechuudha. Miyuutu godhadha. Hin dubbatin. Kuma 500 ana sii galcha hin dubbatin bu'i. Bu'i mana Dubbatina kalaas na dhukkubsu jira kalaas natti naasa'ina. dubbatin siin jedhe na dhagayi. Na kabaji. Kuma 500 sana na sii galcha amma. Bu'i. Naan galchiin hin barbaadu. Bu'i bas. Na dhagayi. Ani hin barbaadu naan Na dhagayi siin jedhe. Na Naan dhagayi. illee tokko hin galchiin hin barbaadu lelaan. Hin barbaadu. Na dhagayi. Hai. Na dhagayi. Obs. Ushaa kana wallaan naan galchiin Na hin dhagayi. barbaadu. Please na dhagayi. Please na dhagayi. Akkuma jedhe san jechuudha zarii akkuma jedhe san jechuudha maatii isii hunda wanna godhee agarsiisa jedhee miti maatii makiyya san inni karchallee galchisiisee jechuudha saqqalsiisee na agarsiisu. Saqqalchisiisi na agarsiise ati jechuudha diqaaltichi saqqalchisiisiiti na agarsiisi maatii kiyya san saqqalchisiisiiti na agarsiisi ati dhiira laala dhiira dhugamaa dhiiraati gimaatame gimdiggis wushaa argite wushaa ammas irra deebisee sin jedhaan saree ati sareedha laal ilma namaatii miti ati dhugaa rabbiin jazba osoo beetteeti barlaal osoo beetteeti harka sirra qabuun kiyya sun harka sirra qabuun kiyya sun dheengadda gaafa laal asitti gadi baatee osoo beetteeti nama dhuftee ijoollee dhuftee beekamtii irraa bitatte gaafate hoolaa jettuun san keessaan si barreessaa ture bas dhiisi ijoolleen kun nama si guddisee sin jechaa ture bar ni dagatte nama si guddisee ijoolleen nyaate hoolaa jettuun kun dhiisi ijoollee si guddisanii warroota si guddisanii dhiisi namoota hamilee sitti godhanii dhiisi hai ijoolleen ati hoolaa jettuun kun dhiisi sin jedheetiin keessan gizee ati dhaabattee ijoollee manaaxirii ija kaayattee abbaa qabeenya gaafati manaaxirii ija kaayatteetiin jechuudha argite manaaxirii kallacha kaayatteetiin ati afaan bantee teettee haasoftu san an dhiisi sin jechu ture bar dhiisi ijoolleen hin jedhiniiti gaarii miti dhiisi miira keessa bayi ilutti keessan barreessee gastii gubbaa jira dhoggaa jedhaa ture asli barreessee dhiisa akka waan baddaa afaan isaatiin baanedhaa ture jazba kafanaasi qabaa ture ani kafanaasi qabaa ture ani ati eenyuun dhaadatta waan eenyuun taateef dhaadatta ati waan eenyuun taateef waan eenyuun taateef birriin 500 si'iif birqiidha sijjamir haqa miskiina irraa guurte birriin 500 hojjattee fidde si fakkaate ati danfitee fidde haqa miskiinan irraa guurte hiqaamaa isinii hojjedha jette haqa dheengadda qaanuuna mootummaan fideetiin jedhe san keessa haqa ijoollee miskiina irraa guurte soba jedhi koottuuti ani nama 200 kaansil godheetiin gara biyyaatitti hin galchine namni 40 moo 50 mana hidhaa hin jiru jedhi koottu haasay koottas kootuuti namni 40 moo 50 mana hidhaa hin jiru sigalee shilingii mootummaa kan faluu diddaaf jedhe laal shilingii mootummaa kan faluu diddaaf jedheetiin idaa mootummaa kan faluu diddaaf jedheeti ijoollee san kamana hidhaati guursise kadheen gada taanta haadha laallachuudhaaf biyya galte haadha duutu laallachuuf biyya gallaan du'aa haadhaatiif biyya gallaan fuudheetiin itti cuqqaadha ijoollee kana bilookii jechuudha ati nama kana bar hojjettee fiddee ati daladdee fiddee ati birrii miskiina irraa guurte dhuftee beekamtii nurraa bitatte birrii miskiina irraa guurte dhuftee beekamtii nurraa bitatte tikkeetti beekamtii dhuftee si kenni namallee kenna nuu kenni siin jenni allaqe maa waca nurraa mudhate jiru tikkeetti nurraa mudhatte inde mee eessa maal hojjettee fidde mee maal hojjettee fidde nama 400 biyyarraa fiddeetiin itti dawwalee jedhan bar itti dawwalee ijoollee bakka hojjettu koottaa bakka kanaati isin barbaada jedhe bakka kanaati isin barbaada koottaa jedhe ijoollee fuudhee mana hidhaatti guursise laalaka miskiinan kan haadha hin qabne jira kan abbaa hin qabne jira kan ilmoo yatiima guddifatutu jira itti bilbilee heloo jedha koottaa jedheetiin fuudhee mana hidhaatti guursise dheengadde bar iluudhaa fi boonaa baalee natti himisa caafii isaanii naan jettee keessaan na kadhataa turte obboleessa kiyyaan hin beeku sin jedhe bar ati maatinin namaa sodaadda ani gandi kiyya shaffilaa yaa jamaal damboo bakkanuu jedha koottu wallaahi billaa koottu ani du'aayuun dhufa boonaa baalee natti himi safara isaan galannaan jedhaa ture bar ganda isaanii natti himi
An gandatti isaan ficcisiisa. Ganda isaanii wanna godha. Ati eenyu mootummaa Itoophiyaati kaabineedha. Ati mallaqa qabdaa miti nus mallaqa qabna kaabibi. Yoo ati hirma waleessoo taate anis akkasi ka. Akka na beektu sani ka. Akka na beektu sani bar. Mee abbammaan Abdallaa kun naan hin jenne haa jedhu ol bahe. Kootu abba Abdallaa quraana qabii Abba Abdallaa galchi. Wallahi billah dabba adafaa ta'e irra teenne kilaashii sitti humna nuti. Konka. Qalbii akkanaa kana hin beeknu adafaa ta'e waliin jira wallahi billah. Dhaga'i adafaa ta'e waalaa quudhiis rabbiin sodaadhu. Dubbiin Abba Abdallaa wallahi Abba Abdallaa situ seera balleessaa jira. Abba Abdallaa dhiis. Situ seera balleessaa jira. Ammoo matuurraa dhiisa abbo maal barnu amma boonaa kiyya laal ilu wanti isin galgalaati Abba Abdallaa birrii kenni taati mucayyoo tana waggaa shanii asirratti Abba Abdallaa mi'uut wadhadhu Abba Abdallaa dhaga'i kan dubbanna eeyyee hin dhaamnaa eegi kan dhaamna okee hin dhaamnaa eegi dhaga'i mucayyoo tana waggaa afur asirra jirtu isii beeyna malee nama biraan beeynu hiyyeetti tana nu wayya kan saba keenyaaf uummata keenyaaf dubbatullee kan bira dhaabbatullee kan waliin arrabsamullee waggaa afuriiti malee kan magayyaa'ee birrii guuree uummata isii nama mara boochisu kone wayita isiif dubbatu deemaa irraa fuudha amma irraa fuudhaa fi fidaa fi birrii fi. Iluu kiyya birrii isii anatu galchaaf asirraa bu'a piliis ajandaa kana nu an amma fakkeenyaaf obboleessa Aadafaatee bichaa miti Abba Abdallaa ka baasaa jiru ijoolleen teenya dhumattee of ajjeesaa. Ilu waa hundaa wal dhageenya qooyime ka dura du'e awwaalan amma ajandaan tanarra jirra ta haadhafaatee tanarra jirra ta haadhafaatee tana hobbaafna. Abba Abdallaa. Okay namni hin duune deem birrii fidi kaa namni hin duune gaafa siliituu fiidanii deemaa fida deemaa birrii fida. Iluudhaafi boonaa baalee ganda isaanii natti himi anatu maatii isaanii naan hin jenne naan hin jenne anaan quraana qabii kakadhu naan hin jenne anaan wallahi naan hin jenne wallahi naan hin jenne asbayi kakadhu Abba Abdallaa waan Abba Abdallaa nadis haadha faate naan hin jenne taayi haadha faate si dhoowwe taayi si dhoowwe taayi waliin jedhee hirriba dhabu jira taa'e haadha faate jaarrolee abaarsa jaarrolee irraa fuudhin jaarrolee irraa abaarsa fuudhin si'if jedhanii hirriba dhabani taa'e haga ammaa jaarrolee namni kulan si dhaga'i taa'i siin jedhan. No, waliin fuudhee wayita namni atamu Abba Abdallaa wayita namni ijoolleen ta'e atamtee akkana namni kun hidhadhumee dhumaa taa isaan hin jenne deemtani. Kakana namni booyu ijoolleen gayyaa ta'e booyu maa ittiin dubbanne namichuma kana jaarsotiin teelle suni maqaa nu balleessaa jirta safara balleessaa jirta baxaabbataa jirta taa'ii maan jenne akka nun taa'aa jettan kana haala faateen taa'aa jettan dubbattanii achi dhayitanii siin jettanii namicha mataa wal fakkaatu. Iluu kiyya ilu biroo kiyya isin kabaja wallahi isin kabaja biroo kiyya. Intalli tun intala dubraati yoo isin miira keessa boo qabadhu usmee kiyya qoya usmee please maaliif ifaajeen keessan ayyee sa'aatii 24 isiif jecha hirriba labaa jirta dubbii beeta dhaga'i usmee dubbii irra jirra urga salaata asrii irraa hagammaa bishaan hin dhunne usmee bootaa teenne jirra wallaahi usmee rabbi dhaga'i waan ufii na dhaga'i horta Baba Abdallaa na dhagee na ukkaamsini na dhagee. Araa dubbiin arsiitiif foon lafee irraan dhumattu na dhageeffadhu. Foon lafee irraatiif dubbiin arsiin dhumattu. Lubbuu namaatitu bayaa'u arsiin kootu dhufee tana laal. Jedhee nuun jedhanii maalaa jennu laallannee deebinaa maal taanaa akkas taanaa osoo bayyattanii lubbuun nama baati. Dhageeffadhu sitti hima. Ati dubbiin Naayiroobiitti teettu kabiraa. Ka warri Dubaayii gadaa Doodiraantii keessatti taa'u kabiraa. Si galee? Gadaa Doodiraantii keessa akka taa'an kabiraa. Kaati Naayiroobiitti taa'aa jirtu jaarsoleetti waliin kabiraa. Maal jedhaa? Hin dhaadata jedhanii bar. Uummata irra akkana fiigee dhaadata jedhanii bar. Akkanatti fiigee uummata irra laal. Uummata fuudhee waliin qabeetiin jedharra akkanatti uummata irra fiigee dhaadata jedhan laal. Akkanatti akka mataan itti zooree kanatti.
Ana kana si godha. Maali si godha. Namitti saree tana. Maali gitti tana. Akkasi si godha. Nee haa godhee garsiisu la. Haa godhee garsiisu takka jedhe. Lammaffaa maalitti balleessee dhiifama gaafadha. Osoo isan gaafatiin gabbayee mallaqa kiyya gaafadhe. Niitii isaa kophatti kadhadhee isa kophatti deebee sagal deebee kadhadhee bara. Nati deebar. Yoo natti bilbilee jedhe waa'ee shakara ofii natti haasa'e. Natti bilbilaan waa'ee shakara ofii waa'ee dhimma bira mee amma rabbi edime qabadhu lubu kana dhaggeeffadhaan kana rabbiin ilmoo naan kennin yoo natti bilbilee dhe waan bira natti haasa'u waan san hunda mee jalaa bayama rabbiin ilmoo hunda natti haa qabu na dhaggeeffadhu waan san hunda na abba Abdallah abba Abdallah edime abba Abdallah abba gadaa si komandooti si qabne haadha siinqeeti si qabne haadha faateeti si qabne ati nurra dhaabat bayyati si qabne asi jaalanna abba Abdallah dubbii kana keessa bay namuma jedhan sanu ajjeesanii du'uu barbaada faamiliin haaduu wal fidnaa yoo eegenne barbaade mee namuu inni ajjeesu san laaluu barbaada wallahi yoo seeraan taatellee isaa ol nama seeraan dalagu kofalee bishaasha malee keessaa qabne yoo seera ta'ellee jechuu faamilii bakka maraa faamilii qabna mee namichummaan kun namaa miti harree ajjeesuun laala inni jajjaba wallahi dhugaatiin jedha namaa miti nama kadhaatatu kana abbaa duulaatiin nu dhaadatanii bari yeroo mara sirra yoo nu dubbannu isin qooyi hanga yoomi haadha faatee miti akkanan ijoolleen teenne tunni dubartiin gayyaatee nyaatamtee maqaa keennan maqaa ummata keennaati saalfattee mana keessatti namni birii miliyoona meeqaa ganda Dubaay kanan nyaatame kagabbaatanii dubbanne gaafa takkatti namni dubbatu fiidanii dhuftanii haadha faatee dhaabadhu mukatti na icaa haa qofii haa fudhatu wallahi dhugaatiin jedha assalamu alaykum mee takkatti haadha faatee waliin dubbachuu danda'a jaarsummaa keessan kana kootti dhufee fi gungumee kana jaarsummaa miti namni hin beeku iluu hiya koy taansiin haa kennaame mee abba Abdallah haadha faatee waliin dubbachuu danda'a nan tokko assalamu alaykum salaam thank you kadhatooni haadha faatee siif nama kana jidduu agriimentii waliigalteetu jiraami waliigaltee kaattantu jira waliigaltee as gubbaa dubbattantu jira kan ammallee nuti illee irraa dubbataa jiru abbaan Abdallah illee rabbi sodaadhu jedhee si dubbataa jiru waa'ee si'ii fi nama kana jidduu jiru malee waa'ee dhimma nama ajjeechaa waa'ee dhimma namoota biraa saamichaati miti jaarsummaan inni sirraa fudhatee abbaan Abdallah illee kallattiin sirraa fudhatee deemee keessaan dubbataa jirra naa obsisiin jedhee si kadhataa jirullee waan isin lamaan jidduu qofa jirtu malee waa'ee dhimma biraati miti kana walii galla mee abbaan Abdallah duratti gizee duratti ati laayivii jirtu si gubbaa useennee mee takkatti obsi xiqqoo isii ariifachaa jirta nuu obsi waa wahii ilaallee azzeebina jennee sun aadamateenna atillee namarraa baatee qabda lafarraa baatee qabda sirna hundaa ni beekti wallaalteetii miti wallaaltullee taateetii miti lamu waa hundaayyuu ummanni kun akkatti waa namaa fixu yookaan ammoo waa namaa laalu haqa kan keessa ilaalle jenne malee nama kana miiteerta nama kana dhiifama gaafachuu qabda nama kana sujuuda qabda jennee waan as gubbaa dubbannillee hin qabne sitti illee dubbannillee hin qabne haqqi tantee lafa jirti lafa jirti haqa tantee sana mootummaaf dhoorkatamte akkamitti dhoorkatamte maaf si dhoorgate waan jedhu si ilaalle jennee si gaafanne jennee kallattiin namoota kana waliin haasahaa jira lakki argine hoodhu qabeenya kan kee dhabne ammootu akka kan keetu gadi bahiiti waan barbaadde isaan jedhi jennee deebii azzeebinee si kenne tokko illee hin qabu argitee dhimmi miidiyaa dhuga hin beekta atillee dhimma miidiyaa kanatti dubbii si fuudhe dubbii hin fuune dubbitti na dabalan eenyu si dabala ummata na dabala abbaa Abdallaatu na dabala abbaan Abdallah keenya dubbii biraadha jiraman isaan Dubaay dubbii biraadha jiran lakki kunoo tanuma keessa jirraa miyaadha faateetiyya bar tanumarra jirraa bar tanuma fuunee waliin dubbachaa jirraa bar dhageeffadhu abbaan Abdallah keenyatti jaarsa nama biraa waliin waan biraa haasa'u jira bar duratti tana lafa gayanii obboleessa kan kennutti dabalii fidi obboleeyyan tanteetiin waliin waan dubbannu qabnaa jedhanii nagayeeka jedhanii jennaani an obboleeyyan tiyya birrii 500 jedheetiin ijaan baafonnaa butaa walleen xixiqqoodha obboleessi guddaan kiyya ni jira kan qafa inni dhaqee haa wajji dubbatu okay eega taateetiin jettee jedhee kaanii dhaqaniitiin dubbatan maal jedhanii ni dhaadata jedhan achitti qabaa na dhiisaa na deebisaa likkisii galchaa akkasisii godhaa morma isiirraa mursiisaa argitee abbaan Abdallah waan san keessa jira abbaan Abdallah keessa jiru naaf obsi jedhaa jedha amma achi jechuudha
obboleessi kiyya naa bilbilee waan akkanaati jira nasrii dhiifama gaafadhu nasriitti balleessiteer taayisallee dhiifama gaafadhuuti dubbiin tun nurraa haa dhaabattu naan jedhe obboleessi kun naa dawwalee jechuudha obboleessa kiyyaa fi Abu Muraad naa dawwalaniitiin Abu Muraadan bakka kan keetuu bu'eetiin dhiifamanii gaafadha argite bakka kan keetuu bu'ee dhiifamanii gaafadha mucaan kun illee ilma biyya kennaati ati illee ilma biyya ijoollee ganda takkaati isin wal miidhuuf waa waliin jechuun sirrii miti waan ta'eef dhiisaa aanaa jedhu obboleessi kiyyallee dhiisii keessaa galii an obboleetti kennan qabadha jedheetiin waastinnaa fi fudhadhee galee nalleen kan fachiisini keessaa galii naan jedhu. Ayya. Anamma isa dhiifaman gaafadhu jedheen obboleessa kootiin. An du'eetuma qabamee dachii ta'a malee isa dhiifaman gaafadhu. Nasrii yoo taate namni anarra nasrii jaalatu hin jiru. Wallaahi billaahi namni anarra nasrii jaalatu hin jiru. Yoo kijiban malee jechuudha. Anarra nasrii jaalatu. Kaleessa anaa aarii qabu. Anaa miira hamaa keessa jiru sa'a san ola seeneetiin takkaaf takka yoo taatellee jedhee dhufee naafoo bu'ee jennaan itti buufadhe malee nasrii namni anarra jaalatu hin jiru. Nasrii wallaahi ol ka'iiti laal namaaf hin salaatamu gombas jedhi nasrii dhiifama gaafadhu Oromoon naan jette gombas jedhee nasrii dhiifama ni gaafadha. Gombas jedhee qalanii kana qanii gaafata yoo taate qalee naqee nasrii dhiifama ni gaafadha.